gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa kaasee maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nan dubbisa akkasedha. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffamare gadi baafamee gatamee namni irra jetee balleessa malee hoomaa tokkoofuu waa'een baasu. Lakkoofsa 14 isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Hofti nu ibsaa qabsiisee guuboo jalan kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedhe. Ameen. Mata duree abdii duuka buutota Kiristoos yookaan kiristaanota warra ta'aniif kenname kan jedhu walii wajjin ilaalla. Abdiin kun abdii guddaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara gaaraatti ol ba'ee dubbii inni dubbate keessaa dubbii lammaffaadha. Gara gaaraatti ol ba'ee barsiisaa ture. Warra kansaatii, warra isa dhaga'an, warra isa jaallatan, warra kansaa ta'aniif dhaamsa guddaa kana dhaama. Warri Kiristoositti amanan abdii raafamuu hin dandeenye qabu. Abdii baay'een raafamaadha. Abdii baay'een akka abdatame hin ta'u. Abdii baay'een hamma yaadames hin ga'u. Abdii warra Kiristoositti amananii garuu bara baraan jiraata. Waaqayyo nama kamiifiyyuu waan hundumaa dura abdii kenna. Dhala namaatiin Waaqayyo qabeenyaa osoo hin kennin, maallaqa osoo hin kennin, daa'ima osoo hin kennin, gaa'ila osoo hin kennin, isa jalqabaa Waaqayyo dhala namaaf abdii kenna. Abdiin dhala namaaf bu'uura jireenyaati. Dhalli namaa abdiin qabu taanaan fayyaatti du'eera. Inoo waa lamne malee du'aadha. Yeroo kamillee namni tokko du'uudhaaf hundumaa dura abdiin isaa du'a. Namni abdiin isaa du'e namaafis ilaalcha gaarii qabu. Ofiisaafis ilaalcha gaarii qabu. Maaliif jennaan abdii isaa du'eera waan ta'eef. Namni abdiin isaa du'e yeroodhaaf jiraata malee abdii booritti fufee jiraachuu hin qabu. Dhalli namaa abdiidhaan jiraata. Yeroo hundumaa dhalli namaa kan inni ittiin jiraatu abdiidha. Abdiin namaa du'eera taanaan kaayyoon jireenyaa karoorri jireenyaa harkaa bada nama harkaa. Namoonni yeroo of ajjeesan baay'ee isaanii jechoota isaan dubbatan keessaa inni baay'ee cimaa jedhamee yaadamu inni jalqabaa abdiin isaanii yeroo du'u kana booddee abdii maaliin qabaa? Kana booddee jiraachuun koo maal fayyade? Kana booddee maal fayyadama biyya lafaarra jiraadhee dhiibbaa maaliin uumuu danda'e? Maal yoo ta'an abdiin koo du'eera? Mul'anni koo du'eera? Karoorri koo du'eera? Ilaalchi koo du'eera? Tarkaanfiin koo du'eera? Kana booddee abdii maaliin qaban biyya lafaarra? Biyya lafaarraa ani abdii qabu. Biyya lafaarraa ani ilaalcha gaarii qabu. Kan akkas isaan jechisiisu ni jalqabaa yeroo abdiin isaanii raafamu. Yeroo abdiin isaanii du'u kiristaanotaaf garuu abdii raafamuu hin dandeenye jira. Ameen jedha ol kaasaan. Abdiin kiristaanotaa bara baraan jiraata. Hin raafamu abdiin kiristaanotaa. Yeroo kamiyyuu hin raafamu. Waaqayyo Abrahaamiif dura abdii kenne. Abrahaamiif abdii raafamuu hin dandeenye dura kenne. Seera uumamaa 13 lakkoofsa 14 irratti Waaqayyo Abrahaamiin erga inni Loot irraa adda ba'ee booddee nama abdii kutate. Kaleessa Waaqayyo kakuudhaan manaa fuudhee ka'ee kakuudhaan deemsisaa jira. Kakuudhaan olii gadi bobbaasaa jira. Nama akkasii kanaanii Waaqayyo gooftaan akkas jedhe ol jedhii asiif achi ilaali jedhe. Gara bitaa ilaali, gara mirgaa ilaali, gara ba'a biiftuu ilaali, gara lixa biiftuu ilaali. Haala godheen biyya kana hundumaa harka keetti dabarsee sii kenna jedhe. Akkasittiin jedhe ol jedhii asiif achi ilaali dhaalan sii kennu qabaa jedhe. Biyyan sii kennaa, dhaalan sii kennaa. Abrahaam abdii guddaa argate. Kun abdii jabaataadha. Abdii daangaa qabne. Kakuun yeroo baay'ee dhalootaaf warra kan Waaqayyoo ta'aniif abdiidha. Warra sana gaaniif, warra Waaqayyoon waa abdatanii jiraataniif sagalee Waaqayyoo sagalee abdiiti. Sagalee Waaqayyoo sagalee abdiiti. Ameen jedhaa. Mana namoota baay'ee keessaa sagaleen jireenya namaa ta'e, sagaleen dhaloota lafaa kaase, sagaleen biddeen namaa ta'e, sagaleen akka waan guddaa qabanitti boonsee nama jiraachisuu qabeenyaa miti, birrii miti, sagalee Waaqayyooti. Kakuun mana kee irra jira taanaan abdiitu mana kee keessa jira. Abdiitu mana kee jira jedha. Jala abdadhu jedha. Waaqayyo kakatee niisu jedhaani. Irra deebi'a abdadhu Waaqayyo kakatee niisu jedha. Intura malee nufa abdiin keenaa walii keessaniin. Intura malee abdiin kiristaanota rarra'ee nafu. Abdiin namaa rarra'ee hafuu danda'a. Abdiin namaa aggaamee hafuu danda'a. Abdiin namaa hiixatee harki duwwaa ta'uu danda'a. Abdiin kiristaanotaa garuu bara baraan itti fufa. Haleluuyaa. Abdiin kiristaanotaa raafamu waan ta'eef Waaqayyo saba Israa'eliif illee yeroo inni abdii kenne laalla. Abrahaam baay'ee waan nama ajaa'ibu keessaati kan inni barbaadu kan inni kadhatu mucaadha. Waaqayyo mucaa dhiisee
kakuu hundumaa bira darbee dhaqee waa'ee dhaala biyyaatti hime. Abdii laateef mucaa dursee kan Waaqayyo laateef abdiidha. Waaqayyo dhala namaa waan hundumaa dura abdii laata. Abdiin qabdu taanaan jiraachuun kee hiikaan qabu. Abdiin qabdu taanaan deddeebiin kee hiikaan qabu. Seera ba'uu 23:14 saba Israa'elii Waaqayyo abdii kenne. Ilaa kenne kunooni karaa irratti akkasi eeguuf iddoo ani qopheessattis akkasi geessuuf ergamaa si dura nan erga. Atis of eeggadhu dubbii isaa dhaggeeffadhu maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu. Ati isaan mormitee irratti hin ka'in jedha. Abdiidha kun ergamaa biyya dhaala keetti si geessuun si ergaa Israa'el Waaqayyooti. Kun amma abdii Waaqayyo gooftaan saba sanaaf kenneedha. Abdii laateef yeroo isaan waan godhan wallaalanii ta'an abdii laate. Abdiin humna guddaa of keessaa qaba kiristaanotaaf. Namni tokko utuu hin dura abdii kutannaadhaan dura du'a. Abdiin isaa du'eera taanaan dhalli namaa tokko itti fufee jiraachuu hin danda'u. Abdiin bu'uura jireenya dhala namaati. Nama tokkoo fi waa tokkos godha gochuufis baadhaa. Ji'a akkasii keessa waan akkasii sii godhaa jettanii yoo dubbattan namichi sun yeroo hundumaa hojii sana eega. Haa xinnaattus haa guddattus hojii sun fuula isaa duraan badu. Jechi sun fuula isaa duraan badu. Yeroo baay'ee dhaloonni yeroo hundumaa jechi inni yaadatu jecha sagalee abdiiti. Kanan sii godha yoo ittan nama tokkooni namichi suni hinuma yaadata waan sana. Yeroo hundumaa waa'ee isaa yaadaa deema. Sagalee kakuuti waan ta'eef sagalee dhiibbaa uumuudha waan ta'eef waa'ee waan sanaa calluma yeroo hundumaa yaada. Namni abdiidhaan kan inni jiraachuu danda'u inni nama ajjeesuuf sababa abdii dhabeef. Inni nama biraa ajjeesuuf sababa abdii dhabeef. Inni jireenya isaa miidhuuf sababa abdii dhabeef. Inni nama biraa miidhuuf sababa abdii dhabeef. Namni abdii hin qabne biyyaaf hin dhukkuba. Namni abdii hin qabne ofiisaafis dhukkuba. Namni abdii hin qabne ollaasaaf dhukkuba. Abdii jiraachuun qabu waan ta'eef jeeqaa jiraata. Yeroo hundumaa jeeqaa jiraata. Bitaatti sin rabbash, mirgaatti sin rabbash. Hojii isaa jeeqamaadha. Maaliif abdii hin qabu? Fuula duratti waan ilaalee jiraatu qabu. Waan jireenya isaa keessatti isa eeggatu waan beeku qabu. Kanaaf yeroo hundumaa abdii qabu waan ta'eef jireenyi isaa miidhamaadha. Saduraa seenaa baraa boqonnaa 17 lakkoofsa 26 irratti illee Daawit akkas jedhe Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo ati gooftaadha jedhe. Abdii dinqisiisaa kanas ana garbicha keef kenniteetta. Ati gooftaadha jedhe. Birriin alaatta hin jenne. Waan aagoota hin jenne. Abdii dinqisiisaa jireenya koof kennite. Ameen jedha ol kaasaati. Abdii dinqisiisaa jireenya keef kennu ganama kana leenci Yihuudaa. Haleluuyaa. Abdii dinqisiisaa jireenya koof kennite. Waaqayyoon akkasittiin jedhe. Sanyiin kee bara baraan teessoo mootummaarra taa'u. Sanyii kee irraanfadhu. Sanyii keetiifanii barcuma kenna Waaqayyoottiin jennaani. Abdii dinqisiisaa naa laatte. Egaa kutaan amma dubbise yoo laalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa sana keessatti iddoo baay'eetti dhoksaa gurguddaa baay'ee dubbate. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 6 keessa namni waa'ee kootiif abdii hin kutanne gammachuu attamii qabaa isaaniin jedhe. Waa'ee kootiif namni abdii hin kutanne gammachuu attamii qabaa. Gooftaan Yesuustu jedha kana. Yeroo kuni yeroo Yohaannis cuuphaan namatti erge. Namni eeggachaa jirru simoo kan biraadhaa jedhe. Wallaansoon ulfaate. Haalli jiru hundinuu ulfaate. Yohaannis eegaa jira. Isa eegaa jira. Garuu waan sun ta'uu dinnaan dhaamsa dhaammate. Dhaamsi inni dhaammate kenna. Yesuusitti nama ergeetu simoo kan biraa eegganne. Eenyuun eeggachaa jirra jedhe. Namni nuu dhufu eessa jira jedhe. Yeroo tokko rakkinni gaafa nutti baay'atu. Gidiraan gaafa nutti baay'atu abbaa eegaa irru wallaalla. Abbaa waadaa nuu galee wallaalla. Isa nutti dubbachaa ture wallaalla. Yeroo kun waan Waaqayyo nu dhiise. Waan Waaqayyo nurraa deebi'e. Waan Waaqayyo lafa nu kaa'e. Waan Waaqayyo fuula isaa nurraa naanneffate nutti fakkaata. Akkasumatti hin tura malee abdiin kiristaanotaa hin dhufa. Hin tura malee abdiin kiristaanotaa hin dhufa. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa Iyyoob immoo gaafa dubbatu akkas jedheetu dubbata. Waaqayyoon sodaachuun, Waaqayyoon amanachuun, qajeelinaaf jiraachuun abdii ijoollee Waaqayyootiidha. Akkanani warri isa jabeessan Iyyoobiin Waaqayyoon sodaachuun qajeelinatti jiraachuun karaa isaarra deddeebi'uun abdii keessii tureedhan. Namoonni karaa Waaqayyoo irra jiraatan Waaqayyoon sodaatan Waaqayyoon dhaggeeffatan yeroo hundumaa abdii qabu. Abdii guddaatu jireenya isaanii irra jira. Maaliif yoo jettan Waaqayyoon isaan isaaf of eeggatan isaan yaadata waan ta'eef. Kanaaf abdiin kiristaanotaa inni guddaan isa raafamuu hin dandeenyedha jechuudha. Macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irraa ka'edha. Garuu warra jiraatan gidduu kan jiraatu abdii qabaadha. Leenca du'e irra saree jiru wayyaa'edha. Ilaawwadhaa. Garuu warra jiraatan gidduu kan jiraatu abdii qaba. Namni lubbuudhaan jiru abdii qaba jechuudha. Namni hin du'in jiru abdii qaba. Carraa jiraachuu qaba. Leenca du'e mannaan immoo saree jiru wayyaa'edha. Leenci du'eera taanaan du'eera. Sareen jirtu garuu amma tokko dhimma baafti wal caala.
isa wayyaa'eedha abbaan beekumsa kana. Kanaaf yeroo baay'ee dhaloonni yeroo abdii kutatan hiika qaban biyyaaf hiika qaban jechuu barbaadeeti. Namni abdiidhaan du'e hiika qabu dhalootaaf. Namni abdiidhaan du'e waldaa kiristaanaaf hiika qabu. Namni abdiidhaan du'e biyyaaf hiika qabu. Namni abdiidhaan du'e waa godhachuudhaaf hiika qabu. Maaliif jennaan abdii isaa du'e waan ta'eef hiika qabu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maatiyos boqonnaa 5:13 isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu minyaa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatamee namni irra jetee balleessa malee homaa tokkoofuu waa'een baasu jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos kana warra kaaniin hin jedhne. Nama hundumaa tajaajilamuuf isa bira dhaqa itti gooftaan Yesuus kana dubbanne. Warra kan saata'an gara gaaraatti ol baasee qofaatti itti. Warra isa sodaatan. Bartoota isaa warra ta'an warra biyya lafaa wajjin garaagarummaa qaban isaan kana qofaatti waammateetu soogidda lafaati isin jedhe. Dubbiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaara irratti warra kanatti dubbate kun dubbii ijoo gurguddaa baay'ee of keessaa qaba. Kuni dhiibbaa ijoollee mootummaa Waaqayyoo biyya lafaa keessatti qaban ittiin agarsiisuuf. Soogidda lafaa kan jedhu kuni lafa jechuun maal jechuudha? Lafa jechuun biyyoosa kanaa miti. Lafa jechuun waan lafa kana irratti argamu biyyoosa ijaan agarru kana miti. Warra Kiristoos Yesuusiin hin qabne jechuudha. Warri Kiristoos Yesuusiin hin qabne biyya lafaa jedhamanii waamamu. Isin isaaniif soogiddeedha. Maaliif jedhe? Soogiddi maal hojjeta? Dhiibbaa maalii qaba? Warri Kiristoos hin qabnu hoo maal hojjenna? Biyya lafaa keessatti waan hin hojjennu maaliin? Wanti biyya lafaa keessatti buufnu maaliin? Maal dubbachuu barbaadeeti? Biyya lafaa ishee mancaate, ishee bushoofte, biyya lafaa ishee hiika hin qabne, ishee minyaa'uu hin dandeenye kanaaf soogidda taatu mijeessuudhaaf. Biyyi lafaa waan beeku fakkaata malee hoomaan beeku. Lafa ijoolleen Waaqayyoo hin jirre beekumsi hin jiru. Lafa ijoolleen Waaqayyoo hin jirre guddinni hin jiru. Bulchiisi ijoolleen Waaqayyoo keessa hin jirre bulchiisa qajeelaa jedhamuu hin danda'u. Geggeessummaan ijoollee Waaqayyoo keessa hin jirre hiikaan qabu. Hojiin ijoollee Waaqayyoo keessa hin jirre hiikaan qabu. Mandaraan ijoollee Waaqayyoo keessa hin jirre hiikaan qabu. Safarri ijoollee Waaqayyoo keessa hin jirre hiikaan qabu. Magaalaan ijoollee Waaqayyoo keessa hin jirre hiikaan qabu. Fakkaruu danda'a malee biyyi lafaa mijeessuu hin danda'u. Mijeessuu kan keenya kan warra Waaqayyoo sodaataniiti. Nuyi dhugaa dubbannee jaallachuu barbaanna malee dhugaa dubbannee jaallatamuu hin barbaannu. Dhugaa waan dubbanneef garuu hin jaallanna. Soogiddi minyaa isaatiin dhagaarraa adda ba'a. Boocisaa dhagaa fakkaata. Ashaboo wajjin tokko miti. Dhagaa fakkaata. Maqaa garaagaraa waamama. Yeroo garaagaraattis barbaadama. Iddoo argetti miti soogidda. Soogiddaaf dhagaa wal bukkee kaa'anii yoo isin fidanii qaqqabdanii hin beektan soogidda. Elaa jettanii qaqqabdanii kun soogiddaa kun immoo dhagaadhan jettan. Arrabatti buuf. Qammastanii ilaaltu. Annama isaan beekama. Minyaa isaan beekama. Malee waluma bira jiraachuu danda'u dhagaaf soogidda. Malee wal fakkaatu dhagaaf soogidda. Maal jechuudha? Warri Waaqayyoof hin qabnes warri Waaqayyoo qabanis mallattoo manamaa qabu. Miilluma lamaan deemu. Akkuma namaa baratan. Akkuma namaa biddeen nyaatu. Hojjetaa mootummaa ta'uu danda'u walumaan. Hojjetaa dhuunfaadhaan ta'uu danda'u. Hakiimii ta'uu danda'u. Biyya bushuu danda'u. Garuu lamaan isaanii wal fakkaatu malee tokko miti dhagaaf soogidda. Warri kan Kiristoos qaba ta'an soogidda. Warri kan Yesuus hin taane dhagaadha. Boca soogiddaa qabu malee minyaa of keessaa qaban. Gabbaafamanii warra gataman. Warra jarra jetaman. Warra kosiitti dabalamaniidha isaan. Warri kam? Warri Kiristoosin of keessaa qabne. Warri kan Waaqayyoo ta'an. Warra bagas. Warri Yesuus Kiristoosin faayisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatanii mootti warri hin jiran. Maqaadhaaf ta'uu danda'u. Beekumsa qabaachuu danda'u. Namoonni meeqa beekaa biyya keenyaatti illee Kiristoosii waan hin qabneef garuu dhagaa ta'anii gataman. Waa'ee uumaaf uumamaa yoo adda baasanii haasa'uu wallaalan. Maaliif yoo akka Kiristoostu keessa hin jiru? Dubbiin ijoollee Kiristoos hin minyaa. Bakkee kanarraati waan baay'ee jechuun hin danda'amu. Faashinii fakkeessanii jechoota geeddaranii haasa'uun hin danda'amu. Garuu hin minyaa'u dubbiin isaanii. Garuu hin tolu dubbiin isaanii. Maaliif yoo akka soogidda qabu? Bushaadha. Lafa hin jirretti biyyi lafaa hiikan qabdu. Amee warra amantan. Warri kan Waaqayyoo soogiddummaa cimaa of keessaa qabna. Mee waa'ee soogiddaa irratti elementoota soogiddaa addaa keessaa waa isinitti hima waa inni hojjetu. Soogiddi uumamaan elementii jarmii ajjeesuu of keessaa qaba. Soogiddi yeroo baay'ee jarmii ajjeesuudhaan beekama. Elementii isaatu jarmii ajjeesa. Nyaata tokkotti soogiddi galeera taanaan jarmii kee jiraachuu hin danda'u. Yeroo kamillee jarmiin nyaata sana keessatti humnaatiin hojii hojjechuu danda'u. Maaliif soogidda ajjeesa? Elementii inni qabu keessaa ajjeesa. Kitaaba yeroo darbe hojjedhe keessatti soogiddaaf ibidda dubbii Waaqayyoo kan jedhu sana keessatti bal'inaan kaa'eera. Jarmii ajjeesa. Jarmii inni ajjeesu kuni akka dhaloota miidheef nyaata sana keessatti isa ta'u sana ajjeesa jechuudha. Kanaaf nyaanni akka turu ni taasisa. Maaloon soogiddi
utuu nalaayin utuu foolii kennin tisiisa akka barbaadde irra qubachuu hin dandeessu. Maalirra nyaata soogidda qaburra tisiisiin qubatu naanna'uu dandeessi, wacuu dandeessi, bira marsuu dandeessi, irra qubachuu garuu hin dandeessu. Maaliif beektu elementii achi keessa jirutu ishee ajjeesa, waan inni of keessaa qabutu ishee ajjeesa. Irra taa'uu hin dandeessu. Ijoollee Waaqayyoo irra waan erge jiraachuu hin danda'u. Elementiin ijoollee Waaqayyoo keeru billaadha. Dubbii Waaqayyooti, sagalee Waaqayyooti. Sagalee dhiibbaa uumuudha waan ta'eef abbaan erge irra qubachuu hin danda'u. Ofirraa ajjeesa. Bira naanna'uu garuu hin dandeessi, wacuu garuu hin dandeessi. Matu kaane hoolaa wayii qalle dubartoota lama waamne tilaannee haa jennu gargar kukkunne torban lamaan har'aa yoona kana keessummaa isinitti dhufaa. Hoolaa kana waxii isaa gaafa sanatti barbaanna. Kanaaf iddoo gaashaa kaa'aa innee dubartii lamatti laanne haa jennu. Dubartii ishee ogeettiin soogidda ishee daakkattee sukkumtee foon sana jajiitee shaggootee fannisti. Isheen tokko immoo dhattee akkasumatti fuutee foon sana jajiitee fanniftee keessi haa jennu. Iddoo qalmaati waan ta'eef tisiis iddoo lamaan saayyuu naqu. Gaafa lafa isa soogiddaa dhaqu bira naannee yeroo ta'uu fidu. Jabira beesok irra qubachuu hin danda'u. Maaliif beektu soogidda qaba. Hoolaa tokko qalamee garuu gargar ba'ee gar tokkotti soogiddi dhabee gar tokkotti soogiddi hin dhabbine. Gara isa kanaa dhufa. Yeroo dhufu inni akkasumatti ta'a. Dhufeetu yes sedha tisiisi. Irra qubata. Irra qubatee daqiiqaa muraasa booddee hanqaaquusaa yookaan buphaa irratti buusuu jalqaba. Ilmaan irratti guddifata. Nyaachaa dhumatti hanqaaqa. Yeroo gabaabaa keessa yeroo muraasa keessa foonni kun lamaan saayyuu boca geeddarata. Inni addanaayi kokottoonfatee ol dadachaa. Maa jedhama maqaan isaa? Qoonxaa jedhama. Hingoga sirriitti foon gogaa jedhama. Inni addanaa immoo gadiyaa. Hoolaan lubbuu godhate seetuun sossokossa. Yootti dhiyaattanii ilaaltanii sossokossa. Maaliin qabu? Soogidda dhabeem gaafa torban isaa ga'u akkuma akka isaatti dubartii ishee kun isa sirraa fuuti. Dubartii ishee susachii fuuti. Kan ishee kanaayi foon seeraa tokkitti isheeyyuu namatti kennuu nama hinaafsisa. Himminyaa. Soogidda qaba soogidda achiin gogee waan ta'eef gogeera lammaffaa tisiisi bira ga'uu hin dandeessu kan nyaataaf qophaa'eedha. Nama guddaadhaaf kennu cidhaaf qophaa'a maal qaba waan ta'eef soogiddaaf ishee kun yeroo fuutu addalarraa akkuma jirutti akkuma akaayii kash gootee dhangalaafti qodaa irratti. Maaloo hanqaaquu tisiisa. Yeroo baay'ee ilaa hubannaa hoolaan kuni tokkuma gargar qalame bakka lamatti addaan baamu. Tokkotti soogidda namne tokko akka itti kaa'ame garaagarummaan nuume ilaala. Inni lukinni gamanaan minyaawu. Haala tokkorraa dhalatanii namoonni baay'een akkas ta'an. Warri kaan soogiddi wangeelaa isaan geeddare. Warri kaan soogiddi wangeelaa isaan jijjiire. Warri kaan minyaanii addunyaa qoricha ta'an. Warri kaan immoo akka bineensichi namaa suni ofiisaaf keessa jiraate keettan qaaqe foolii isaanii balleesse ajeesse yeroo hundumaa hamachuu jibbuu loluu qoccoluu hammeessuu tuffachuu dhugaa jibbuu waan kana isaanirra waan tuuneef haala tokkorraa dhalatanii dhaloonni baay'een akkas ta'an. Maaliif soogidummaatu keessaa bade? Soogiddummaa wangeelaa keessaa fudhatame. Namni maaliif hamata? Soogiddummaa wangeelaa keessa hin jiru. Namni maaliif soba soogidummaa keessa hin jiru? Namni maaliif jalqabee kuturan nama soogidummaa dubbii Waaqayyoo keessaa fudhatama? Balaa ulfaataa balaa guddaadha wanti kun. Sababa akkas ta'eef soogiddaa of keessaa qabaadhaa jedha Maarqos irraa moolannee dubbifne. Nyaata tursuudhaaf yookaan immoo nyaanni akka inni yeroo dheeraadhaaf turu utuu dhalaayin akka turuuf fayyada. Maaloon soogiddi. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 49 irraa keedha. Hundumtinuu ibiddaan hin mi'aa. Qalmi soogiddaan mi'eeffamedha. Elementiin soogidda keessatti argamu kun egaa dhiibbaa guddaa akkasii uumuu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra kan isaatiin isin soogidda lafaatiin elementii lafa mi'eessutu sin keessa hiraadhamaa jedhaka. Karaa labada dabas. Elementii dhaloota mi'eessu. Humna dhaloota geeddaruu danda'u. Nu hamachuu danda'u malee. Kiristaanonni dhugaan harka ol fuudhame jecha kana isiniin jedha. Si hamachuu danda'u malee amma kee ga'uu hin danda'an. Si jindeemuu danda'u malee amma kee ga'uu hin danda'an. Si jiroo jechuu danda'u malee amma kee ga'uu hin danda'an. Si jiraasa'uu danda'u malee amma kee ga'uu hin danda'an. Si keessa soogiddummaa Kiristoostu jira. Nu ijoollee mootummaa Waaqayyooti. Haleluuyaa. Ijoolleen mootummaa Waaqayyoof ijoolleen mootummaa lafaa waa walitti hin qaban. Sirratti dubbachuun hin danda'ama. Si loluun hin danda'ama. Sirratti haasa'uun hin danda'amu. Hamma kee ga'uun garuu hin danda'amu. Hamma kee ga'uun hin danda'amu. Hamma ijoollee Waaqayyoo ga'uun hin danda'amu. Garuu irratti dubbachuun hin danda'amu. Waan barbaadan irratti haasa'uun hin danda'amu. Hamma ijoollee Waaqayyoo ga'uun garuu Waaqaaf lafa hin danda'amu. Dirqamaan hin ta'an. Waaqatu wal nama caalchisa. Warra kan isaatii ol fuudhee soogidda godhe Yesuus. Haleluuyaa. Elaagaa wadhaabe. Soogiddummaa ijoollee Waaqayyoo keessa jiru isinitti himaa. Ni jalqaba. Soogiddummaan ijoollee Waaqayyoo keessa jiru elementii jarmii malaamaltummaa
ajjeesuu danda'u Waaqayyo ijoollee isaa keessa kaa'eera. Elementii jarmii malaamaltummaa ajjeesu kana fudhanneetu biyya lafaa isa bushaayee kanatti gadi baanu. Biyya lafaa isa qalma soogidda hin qabne ta'e kana. Biyya lafaa isa nyaata soogidda hin qabne ta'e kana. Isa kanatti gadi baana. Inni taanu elementii jarmii albaadummaa ajjeesu. Elementi jarmii of tuulummaa ajjeesu. Elementi jarmii diinummaa ajjeesutu harka ijoollee Waaqayyoo keessa jira. Ameen jedhaa kaa. Amma addunyaan raafamaa jirtu kun, biyyi raafamaa jirtu kun, ardiin raafamaa jirtu kun ijoollee Waaqayyoon malee sirrachuu hin dandeessu. Arguuf jirtu kana. Karaa kam hojjechuu danda'u beektonni biyyaanii kan, gurguddoonni biyyaanii kan, nama Waaqayyoo ta'uu waan akkasumaan haasaamee darbamu miti. Nama Waaqayyoo ta'uu waan isa bara kee haasofnu miti. Nama Waaqayyoo ta'uu waan waldaa tokkicha kee haasofnu miti. Humna guddaa of keessaa qaba. Waaqaaf lafatu dhaabatee ijoollee Waaqayyoo dhaggeeffata. Ijoolleen Waaqayyoo furmaata biyyaati. Ijoolleen Waaqayyoo furmaata dhalootaati. Ijoolleen Waaqayyoo furmaata sabaati. Ijoolleen Waaqayyoo furmaata dhaloota nagaa dhabeeti. Jarmii dhoksaa diinotaa gaddii kutushee keessa jira waan ta'eef. Xinnoo qabdu ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo hiyyeessa qabu. Garaa guuttachuun soorummaa miti. Wayyaa bareedaa uffachuun soorummaa miti. Kiristoosin qabaachuutu soorummaadha. Soorumni Kiristoos keessa hin jirre qalma soogidda hin qabne tortoraadha. Beekumsi Kiristoos keessa hin jirre tortoraadha qalma soogidda hin qabneedha. Dandeettiin Kiristoos keessa hin jirre tortoraadha qalma soogidda hin qabneedha. Fakkaachuu danda'u. Fakkeessuu danda'u. Kiristoos keessa jiru taanaan raqaan ajaa. Namoonni baay'een beekumsaaf dandeettii baay'ee qabatanii inni Waaqayyo taraatti isaan gateef Kiristoosii waan namaniif. Warri Kiristoosin qaban yeroo hundumaa, sa'aatii hundumaa, bara hundumaa warri Kiristoosin qaban soogidda lafaati. Namoota baay'ee rimootiin isaanii qabeenyaadha. Baay'een isaanii tuulanii, naqanii, kaa'anii waan baay'ee qabaatanii mana isaanii yeroo dhaqan garuu fooliin urgaa'u keessaan dhaga'ama. Lafa isaatu namatti hin tolu. Sagalee namatti hin tolle dhaga'ama. Sagalee simboo hin qabne dhaga'ama. Maalan godha jiraadhee qabeenyaa koo hundumaa kana yuutuun nabee fayyaa argadhee maal naa wayye. Qabeenyaan miti tola jira fayyaan. Kiristoositti amanuu keessa fayyaa jira. Haleluuyaa. Dibeera harka keessan humna seexana nyaatu harka keerra kaa'e. Humna xibaara nyaatu harka keerra kaa'e. Humna jawwee nyaatu harka keerra kaa'e. Afuura budaa kan nyaatu harka keerra kaa'e. Wallaalaa keetta fakkan balan hawaraanaman. Boosha. Hawaraanaman biyya kanarraa. Hawaraanaman saba kanarraa. Hawaraanaman ola deemaa kanarraa. Hawaraanaman dhaloota kanarraa. Ajjeesuudhaaf yeroo xinnoo qabattee kan jirtu. Ajjeesuudhaan waa murteeffattee kan jirtu. Nan nyaadhaan ajjeesa kan jettu. Yeroo hafuura kee kan itti baafattu. Dhaloota irratti hafuura kee kan baafattu ergamaa du'aa. Dhaayi lafaan hiibara laboos. Dhaayi lafaan hafuura jawwee. Calaani kufi keessa. Humna ajjeesetta. Balaa konkolaataan hin ajjeesetta. Dhiigan dhangalaasee ajjeesetta. Ola deemaa nyaadheetta. Saba Waaqayyoon galaafadheetta. Dukkana facaasaa kan jirtu. Ajandaa du'aa ilaa mataa keerra bidda. Mataa keerra bidda dhaabachuun hin danda'amu. Ilaa dubartii du'aaf dhiyaatte. Ilaa dubartii du'aaf dhiyaatte tokko as keessa jira. Ilaa ajjeesuudhaaf seexan. Ajjeesuudhaaf caafirra kan ga'e. Ajjeesuudhaaf caafirra kan ga'e seexan. Baasa ajjees. Ilaa ajjeesuudhaaf. Kooti baay'ee ergamaa dukkanaa. Nan ajjeesa kan jettu. Nan qala kan jettu. Kooti baay'ee ergamaa dukkanaa. Ergamaa dukkanaa hafuurota du'aa. Ilaa dhaayi lafaan. Ilaa dubartii garaa ishee keessa gaggalagalu. Kooti baay'ee dhaayi lafaan. Lafa dhaayi lafa jirtu. Rooppaaraadh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 amparadhaadhaadhaadhaadhaadhaad. Hundamaa keessa nyaata akkanitti kennamte dubartii marrummaan keessa gangalatu. Kooti baay'ee labas. Kooti baay'ee hafuura du'aa. Balaa konkolaataan hin ajjeesetti. Harka namaatti cuubee waraanetti. Kooti baay'ee. Kottaa warra nama gargaartan. Ulbaasa rikkaara labadoora laba shiira labadoona magadoo labada namas. Hafuura baay'eetti. Hafuura budaa. Maal gochuuf? Nyaachuuf. Hammatu siif. Maal itti hojjette? Jireenya jibbisiisa. Eeshi. Ol jedhi asin ilaal. Ol jedhi. Eeshi jireenya jibbisiifta kan biraawo. Harka ishee duwwaa. Eeshi. Jireenya ishee duwwaa. Ammam qabuun keessan? Turreera. Turteetu. Bari ija kee ban. Ala sadi caraanii si walitti tokki caani.
Tokko. Sanuma sagalee guddaadhaan. Guban. Abiddi Waaqayyoo si haa nyaatu. Afura maalit? Bari jaban. Maaf na ilaaltu? Maaliif? 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 Bani! Bani! Maqaa Yesuusiin. Bani jechi! Bani! Bani si haa nyaatu abiddi Waaqayyoo. Bani jechi! Iji jaban. Bani afura maalit ati? Afura budaa. Tokko. Budaa. Tokko. Degemtee. Degemtee. Birrii meeqaan? Billee kuma 20 taaleffamne. Attan gootanii? Billee kuma 20 jechifamne. Eeshi. Guyyaa guyyaa taaleffamne. Eeshi. Eeshi. Barumsa jibbisiisne. Eeshi. Abaddu haasa'e. Barumsa jibbisiifte kan biraa'oo? Obbolaan shiyyoo asaan baratan hin barbaaddu. Akka isaan baratan? Daftarii fa'aa jiraa jirti. Eeshi. Daftarii obbolaa ishee jalaa jirti? Eeshi. Kan biraa maal goosif? Ati waan hin muneessu. Kaleessas akka fudhatta, illee akka fudhatta muneessaati. Maafan sinniisa, si maaf hin iftan? Maqaa Yesuus. Maraadhaa lafartani. Maraadhaa lafartani. Maraadhaa lafartani. Abidda mataa keera. Kaasartee baata. Ishee nuu kenni. Maafa sii kenni. Abidda sii kenni. Abidda fudhu maala sii kenni. Abidda fudhu. Eeshi. Baay'ee si gubee. Xiqqummaa keetu kaatee uumama guddaa. Xiqqummaa kooti ga'ee. Eeshi. Nama meeqa isin harkaa ba'e? Atuun beekta. Baay'ee kasarte? Maal sii godha? Maal sii godha? Maal sii godha? Nan barakaa. Ati shawaa meeqa addaa keessatti uumamuun keeyyo. Sila maal gootu? Sila maal gootu asitti bee? Maal kee maafurri budaa maal gootu sila asitti? Anuu beekaa hin godha. Sila hoo? Baay'ee hojjettaa sila? Amma mee maalirraa qabdoomuu kennite? Maalirraa qabdoomuu kennite? Maalirraa qabdaa? Maal irraa dhaban kennuun? Nama tokkoon kennuun shawaa meedaa dhiisi Oromiyaa guutuun kennu. Hin kennu maqaa Yesuus isinitti. Bani jechi! Amma moo jaamsuufi? Jeesi jaamsuuf. Jaamaa lafartani. Amma moo ashannafteetta nu gallakkisi. Nu gallakkisi? Gasriin isin hin gubaachi. Bakka mu gallakkisi. Hin lakkisu. Hin gubatta lakkisi. Qo'atoo gallakkisni maatti fayyadamta? Wangeelaan itti kenna. Ittiin ansin gubaa. Budoota irrattan diba. Xibaara irrattan diba. Nan diba maqaa Yesuusin ammayyuu. Amma sagalee guddaan ala sadii caraanii si ol chokki. Caraanii baay'ee keessaa. Yuusi ala sadii yuusi. Tokko. Isa dhumaa. Siyaa ifatu leenci Yihuudaa. Maqaan koo Araarsi Baay'isaan jedhama. Kanan dhufe Saasumaadha. Kanani dhugaa bahuu barbaade mucaa koo kanan haala dhukkubaa ture. Qaama isaa kana karaa arga mirgaasaa hin ta'a hin bada. Achuma maalidha kun jedheetanii xeena xaabaa fudhadhee deeme. Raajii kaasanii ilaalanii firee mucaa keetii osoo olee baheera naan jedhanii. Achumaan isaanii hin dandeenyudhanii Phaawulos itti naa barreessanii. Phaawulos immoo opereeshinii goona naan jedhani. Ani immoo akkamittiin mucaa amma kana akkamittiin opereeshinii goosisa jedheetiin dhufee asitti raajiin naa kadhatanii. Edda gaaf sanaatti firee mucaa kayyaa deebi'ee fiiraa
onni ta'uu sun irraa badeera galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyoon na galateeffadhaan jedha. Dhiitoo sun irra jiru mucaan keessan akkam ta'a? Bo'aa gizee tokko sim jedheeti bo'aa maal ta'eedha gizeen irraa baasee ilaalee dhiitoonsa baay'ee dabalee dhiitaa asoolee achi maalan godha kana jedheen baay'ee dhiphattee ture gizee sanatti. Amma nagaa isaatii dhiitoo sunis irraa badeera. Badeera edda isaan na kadhatanii galata waaqayyoo irraa badeera dhiitoonsaas.